Yoo harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaatu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoo nagaan qorraa afaadha nagaan qaba. Ittuma jirtanitti nagaa Waaqayyo geessiniif baay'eetu jechuun jaalladha. Ana hawwii Oromtittiituu fi har'as deebiin dhufeen jira. Viidiyoo kanarraa waan danuu baranna abdifamatti hin qaba. Kanaafiyyuu viidiyoo kana ilaalle kana yaada koo nan ibsadha jechuudha. Dhaggeeffadha. የሚያስብሉ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉን አይደል? እውነታው እኮ እስቃለሁ፣ እጫወታለሁ፣ ደግሞ እፍለቀለቃለሁ። ከፊት የሚነበበው ደስታ ብቻ እኮ ነው። የተከበብኩኝ በሰው በጣም ደስተኛ ነው ላየኝ የምመስለው። ግን ይሄ አይደለም እውነታው። ከውስጥ ያለው ስሜት ነው ልክ እንደ ባዶ ቤት እንዲሁ ዝም ብሎ ይበርደኛል። ጨለማው ያስፈራኛል፣ ይሰማኛል ሆና እንደሆንኩኝ አይመስላችሁ። ከላይ እንደምትሉኝ ሰው የራቀኝ ብቸኛ የሆንኩኝ እውነት ቆይቷል እኮ ደስታኔ ከራቀኝ። ሁሉ ያልፈልሽ ደግሞ ፈገግ ማለታችሁ ናት። kun baay'ee keenya bira waan viidiyoo kana akkuma argitanii baay'ee keenya bira waan jiru natti fakkaata. Nama fuulduratti sobni waan keessi keenya gammachuu qabu fakkaannee kolfinii taphanne yoo nu jennu namni uumamu gammachuu keessi keenya qabu uumamu nutti tolee jiraatu namatti fakkaachuu dandeenya. Garuu nuti kan jiraannu jireenya biraati jechuudha. Baay'ee keenya bira jiraachuu malee dheebdiif amantiin qaba. Kanaafiyyuu yeroo wanti akkasii jiraatu boruu qanii biraati waan ta'eedhaaf rakkina har'a keessa jirru kana ilaallee abdii kunnee tarkaanfii hamaallee ofirratti fudhachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif kan hin dabarre tokko hin jiru. Wanti hundinuu hin darba. Akkuma har'a rakkinni jiru boru immoo qannaamuutu jira. Har'a yoo dukkanaa'e borifatu jira. Boru qanii biraati. Namni jiru immoo waan hundaa arga. Kanaafiyyuu abdii kutuu tokko malee boru qanii biraati. Har'a dukkanaa'u borifaa jennee abdiidhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna malee isa har'a dukkanaa'e haala akkaataa har'a mijachuu dhiisee ilaallee abdii kunnee tarkaanfii hamaa ofirratti fudhachuu hin qabnu. Maaliif tarkaanfii hamaa yoo ofirratti fudhannu bakka kana booda nagaa rakkinni narraa fagaachuu dideera. Rakkina kanatti jiraachuurra yoon lubbuudhaan illee dhabame illee jedhanii kan lubbuu ofiillee baasanu jiranii. Maaliif lubbuu kana Waaqayyootu nu keessa kaa'e waan ta'eedhaaf kan fuudhu sisumadha malee nuti lubbuu keenya of keessaa baafnu isa booddee yeroo duunallee itti gaafatamna lubbuu keenya waan baasneef. Borus har'as boqonnaa dhabuurra hin darba jennee amantii qabnuun ጸሎtii godhaa. Waaqayyo kana keessaa na baasaa. Harri boruu miti. Kanaafiyyuu wanta tokko Waaqayyo yeroo namatti rakkinuma wayii yeroo uumamu Waaqayyo nu dandeessisu malee nutti hin kennu. Rakkoo nu mudatu sana akka nu keessa darbinu nutti amaneetiyyuu yoo fattanamnes isa rakkoo sana keessaa immoo kan nu baasu Waaqayyoodhuma waan ta'eef. Kanaafiyyuu abdii muruu hin qabnu. Abdiidhaan gara fuulduraatti tarkaanfannee diina keenya qaanaasisuu qabna.
malee tarkaanfii hamaa ofirratti fudhachuu hin qabnu. Baay'ee keenya bira jiraachuu danda'a wanta akkanaa. Kanaafiyyuu abdiin kutinaa. Amantii qabdanuun Waaqayyoon kadhadhaa. Abdiin keenya Waaqayyoodha waan ta'eef namni Waaqayyoon amanatu immoo abdiin kutu. Kanaafiyyuu adara idduma jirtanutti yoo jiraattan ifa boru arguu dandeessu. Rakkoo har'a keessa jirtanu kanallee akka taarikiitti boru keessa darbitanii iddoo boqonnaa iddoo guddaa geessanii dubbachuu dandeessu. Kanaafiyyuu lubbuu keessan irratti tarkaanfii hamaa hin fudhatinaa. Lubbuu keessan hin balleessinaa maalu. Maaliif borittis har'attis dhabna. Kanaafiyyuu abdiidhaan tarkaanfadhaa gara fuulduraatti. Kan hin darbine hin jiru. Wanti hunduu hin darba.